Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa ayyaanaaf qophaa'aa jirra. Carqii soofaa haala kana fakkaatuun irraa yaasnee addanatti washawashaa jirra jechuudha. Miicaa jirra kan miicinillee jirra ganaa bishaan kan itti deebisnu. Yoo egaa daawwattoota keenya haala kana fakkaatuun miicaan jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ayyaanaa waa meeqa guddi jedhu yoo uffata miicaan jira. Har'a keessattuu uffata akkamii hojjettan uffata soofaa garmalee kan xuraa'e jechuudha. Yoo egaa biyya keenya Itoophiyaatti akka biyya Arabaa miti. Wanni argitanii daawwattoota keenya. Biyyi keenya Itoophiyaan awwaara waan taateef uffanni hundumtuu wayyaan hundumtuu ni xuraa'a. Kanaaf egaa xiqqoo kalariin carqii soofaa kana ture. Egaa soofaanis maal akka fakkaatu amma isin agarsiiseera. Egaa fuulduraanis isin agarsiisee soofaan kiyya maal akka fakkaatu soofaan kiyya elliidha. Nama torba kan teessisuudha. Nama torba kan teessisu elliidha. Yoo egaa har'a irraa yaaseen miicaa jira. Qophiin ayyaanaa baay'eedha. Nan jalqabe malee hin xumurre waan ta'eef egaa daawwattoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana akka waraabu kan na godhe har'a waa'ee dhugaa maashina uffataati. Yeroo ayyaana wal qabatee wayyaa gugurdaa jechuudha. Fakkeenyaaf carqii soofaa kana abbaa tokkoo kan gamanatti argitanii malee hundisaa walitti jira jechuudha. Ellii waan ta'eef carqiin soofaa hundisaa walitti jira. Carqii soofaa isa walitti jiru sana abbaa ja'a jechuudha. Abbaa ja'a iddoo tokkotti miicaa. Qumqumiidhayyuu hin taanee fi abbaa tokko immoo qophaan miicaa jira jechuudha dhugaa waaqayyo. Wanni biraa yoo hafe maashina uffataa koonfortii yookiin akkasumallee carqii soofaa maashinni tokko namaa miice taanaan xaaxaa fixatanii jechuudha. Carqiin kaanillee inni muraasti nama hin dhibu. Wantoota akka jiinsii kanas baay'ee miicuu hin jaaladhu. Wantoota akka jiinsii kanaa baay'ee na dabbara. Hin ulfaatas jakkeetota gugurdaa kana xarragga godheet miica jechuudha. Sakandii tokkotti isinitti hin fudhatu. Egaa shamarran keenya baay'een dhugaa dubbachuudhaaf wanta kana irratti xiyyeeffadhaati. Bitadhaan isiniin jedha ammallee gatiinsaa akka duraa miti. Xiqqoo gatiinsaa ol ka'eera. Egaa yeroo baay'ee wanna tokko gatiinsaa ol ka'e jedhanii yoo dubbatanii baay'ee mataan isin dhukkubaa. Dhugaasaa yoo isinitti dubbatan ijoolleen baay'een kan mataa dhukkubsattan jirtu. Ani immoo soba isinitti himu sababni isaa dubbiin sobaa karaa hin kuttu waan ta'eef soba isinitti himu. Dhugaadhuma isheen isinitti himaa dhugaa ishee isinitti himee bakka natti lixxee buluu wayyaa. Kanaaf egaa yeroo wanti tokko qaala'ee si jammaree ati boonee wanna galata waaqaan jettu wanti hundumtuyyuu qaala'ee jettaa jettaniillee komiin baay'ee keessan fa'aa dhuftanii baay'een keessan na dursisaa turtanii. Yoo egaa akkuma beekamu ani wanna tokko qaala'ufnaan qaala'eedha na biratti rakafnaan rakaseedha malee dubbiin sobaa hin jiru isiniin jedha. Egaa kanan kaasee waa'ee maashina uffataati. Maashinni uffataa kunillee gatii duraatiin hin jiru. Egaa waan hundumtuuyyuu kan qannasu hin jiru kan dabalu maleedha. Keessattuu yeroo ammaa kana immoo xiqqoo wantoonni tokko daddabalanii jiru sababa qabus waan ta'eef. Kanaaf egaa akkuma ta'etti jechuudha wantoota mana keenya wanna nu barbaachisu dikoorii yookiin lafa keessanii taa'uudha wantoota tokko hin bitina jechuudha. Wanna isin fayyadu wanta ittiin hojjettan wanta isin fayyadu tokko bitadha malee wanna tokko bittanii dikooriidhaan lafa kaa'uudhaaf baay'ee isaa hin cannaqamina. Wanta ittiin hojjettan hin barbaachisa mana keessaa afuu hin qabu. Kajettan qofa yeroo ammaa kana bitadha. Inniyyuu gatiin isaa salphaa miti isiniin jedha. Egaa har'a shamarran baay'een keessanii biyya Arabaatti baay'ee tokko dadhabneeti kan biyya Itoophiyaa galu yeroo sana immoo uffata akka duriitti miicuun
baay'ee tokko nuuf hin mijatu nutti ulfaataa kanaaf maashina uffataa kana bitadhaa ofirraa fataa jedhaa isiniin jedha. Qophii ayyaanaa egaa ani soofarraa jalqabee soofaa wayaan miicaa jira walumaa galatti. Guyyaa boruu immoo sattaanuu maal akkan hojjedhu hin beeku wayaa soofaa wayaa mana keessaa hundumaa miicaan jira. Isattaan immoo viidiyoo biraatiin yeroo kennetti hojjedhu waan tokko isiniifan dhufaa viidiyoo laayikii godhaa fayyaa nagaanaaf qabaadhaa isiniin jaaladhaa baay'ee baay'ee.